ani nama dogongoraan dhalateedha. Nama miti waaqnu waan na beeku natti hin fakkaatu. Maali jireenya akkasii kun? Maal utoo dhalachummaan koo hafeerate? Carraan abaaramaa akkasii kun kan koo qofamaaf ta'e jettee yaaddee beekta. Hiriyoonni kee hundumtuu si biraa milkaa'anii jireenya toora galfii bakka gurguddaa gahanii, ati ammoo rakkinni kee mana keetti wal gahee, rakkinna kee uffataan dhokfattee daabboo goggogaa tokko ciniintee manaa baatee gaafa isumayyuu dhabdee haga buukee baatee beekta. Halkan waarii sa'aatii 9 irratti hirriba keessaa kaatee rakkinnoota kee ilaaltee, carraan kan kee karaa hundumaan cuccufamaa ta'uusaa ilaaltee, siree kee irratti maal siifi rabbiin qofti argitan buuftee beekta. Namni ati baay'ee abdattu tokko abshiraanuuf siif jira, hin yaaddayin, waan barbaaddeen si cinaa jira siin jedhee waadaa siif galee rakkinni morma gaafa si gahu itti bilbiltee bilbila sirraa kaasu didee beeka. Waan ati gatii guddaa itti baaftee, yeroo kee humna kee maallaqa kee itti baaftee hunnaaf milkaa'eera jettee abdatte tokko si jalaa babbadee liqii namaa ofirraa baasuu dadhabdee karaa jallifattee dhokachaa jiraachuun si qunnamee beeka. Humnaa fi beekumsa otoo qabdu waan itti mul'ata kee galmaan gaattu dhabdee karaa meeqa yaaltee dandeettii kee awwaaltee taa'uuf dirqamtee beekta. Bakka jireenya kee dhokfattee bilbilaa fi hiriyoonni kee yookiin namni si beeku kamuu si hin arginetti jiraachuuf murteessitee beekta. Eeyyan dhugaadha. Namoonni jireenya akkanaa dabarsan hedduun ni jiru. Tasuma abdii kee kuttee murteewwan jireenya kee garee dukkaneessan ofirratti hin murteessin. Karaan ati irra deemaa jirtuu fi haalli wal xaxaan ati keessa jirtu daandii milkaa'ina keetitti si geessanidha. Boru seenaa gootee dhalootatti ni dubbatta. Qormaata kana injifattee darbinaan hayyootaa fi namoota gurguddoo baruu addunyaaf bu'aa buusan keessatti ni ramadamta. Miidiyaan biyya keessaa fi biyya alaa seenaa jireenya kee fi milkaa'ina keetiyaaf gaafis gochuu fi akka dabaree bitaa mirgaan qabatan waan takkaa hin shakkin. Milkaa'onni addunyaa kanaa seenaa jireenya isaanii isaan duuba jiru osoo dhageeffatamanii dachaa rakkoo ati dabarsite kana caalaa abshir jabaadhuun ergaa koo xumuraati. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti. Viidiyoo kana nama tokko sheer gochuun hin dagatu.